waaqayyoon nagaa fuudhaa warra hafaadhaa isiniin jedha nagaan bultan nuti isinii ani jira galata waaqayyoon isiniin jedha homaa hin jedhu har'ammoo alan jiraan isiniin jedha alaa galuutan isiniin jira isiniin jedha haa wajjiniin daawwadhaa iddoo bareedduu kana waan babbareedaa argitu loomiin ni jira manatu ijaaramaa jira asii manatu ijaaramaa jira loomii bareedduu tokko qe'ee keenyatti galeera amma lafatti harca'een isiniin jedha biyya keenya fakkaachuudhaaf gaaguru ashawaa ta'e malee kuni loomiidha ilaalaa isiniin jedhan bareedamte ilaalaa loomii lafatti harca'ee dhumeera irraa isaayyuu dhugaan bareedaa kunoo akka jiru lafatti harca'ee babbadee dhumeera kun utuu gogee nyaata jaraatti naqamee akka nu urgeessu godha baay'eetu lafatti harca'ee kun irra keessan jiru amma takichi akka jiru lafatti harca'ee jira biyya keenya fakkaata jiru kuni qe'ee isaaniiti jedha hordoftoota kiyya kun immoo maangoodha baay'ee mul'isa natti fakkaata ganama waan ta'eef aduutu bahutti jira akkanatti bishaaniin itti fayyadamaniiti isaan kan keenyatu ola biqila galata waaqayyoo kunoo isiinis kan ganaa biqiluuf jedhus baay'eetu jira kunis maangoodhuma muka meeqatu jira seetan tokko lama sadii afur shan ja'a torba maangoon qofti torba firee torba kun immoo tamriidha godhatee darbeera irraa funaanameera kun immoo simmintoo Itoophiyaatti jabaa ta'edha sanatu as tuulamee ciisutti jira manatti ijaaramuufi dhugaa biyya nama yaadachiisa xiqqoo shawaa qaba malee dassi nama jedha aduun isaa immoo ilaaluun namaaf hin ta'u ija nama jaamsa argeetaa baay'ee sissim aduun isaa ilaalamuun hin danda'amu dhugaa bal'aa isaa xiqqaa ganaa manatti ijaaramuufi qe'een isaanii kana kunoo asis kun kaleessa mudheen gidda dhufe kunis simmintoodha kana jala kan jiru jechuudha kun as tuulaniiru mana haaraa ijaaruudhaaf fagoodha gana gibbiin isaanii baay'ee guddaadha garuu ammaaf mana guddaa tokko qofatu jira baay'ee tokko das nama jira gibbiin isaanii bareeda karaan immoo akka inni baay'ee tokkuma baay'ee bareeda garuu achitti bahuudhaaf makiinaatu achi manatu hojjetamaa waan ta'eedhaaf akka inni itti darbu hin qabu xiqqoo ishee Oromiyaa fakkaachuuf kaatii magariisa marga waan akkasiitu dhibe malee tamriin ganaa biqilu biyya keenyatti hin biqilu natti fakkaata ela kunoo iddoo inni itti biqilaa jiru haaraanis jijjiiruu xixiqqishuu muka meexxii fakkaata isaayyuu ganamaan kana na wajjin daawwadhaa hordoftoota kiyyaa aduun isaa dhaabachiisuu na dhowwaara gara manaatti hin galu wayi dafqee du'e oolmaa gaarii isiniif haa ta'u
aduun gubee baay'ee zayituuniin illee jira ammaaf gara akka waan guguuf jedhutti jira isa gogaa fakkaatu isa loomii biraa jechuudha garuu hin gogu bishaan ta'uu baafama waan ta'eedhaaf kun tuubboon kun kan bishaan isaaniif kennu hundumti isaayyuu akkanatti biqilu kanas Itoophiyaadhaa galata waaqayyo waaqumarraa itti roobee ofumaa isaatiin nuuf biqila nusitti akka kanatti itti dhaamame bishaan obaafame akaakiltii waan arge guddifatu biyyi keenya ni eebbifamte.